Hawwattummaa fi miidhagina magaalaa dabaluu fi hojiin misooma magariisummaa magaalota irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa ture bu'aa qabatamaa argamsiisaa dhufeera. Magaalota hojii misooma magariisaa keessatti hojjetamaa jiran keessaa magaalli Shaggar kutaa magaalaa Furii tokko yoo ta'u, hojii magariisummaa magaalichatti eegalames jajjabeessaa jiru jiraattonni magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Furii. Baay'ee lafa tuffatamaadha bakka lafa kana horii xoolaa namni bobbaa itti bobbaa baay'ee bakka amma kana ta'a jedhee namni yaadayyoo hin jiru dhugaa dubbachuuf taana amma baay'een waa'ee lafa kana baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf taana baay'ee jijjiirama guddaatu jira. Amma girii eeriyaa dammoo maal goone seetanii akka kana goone karoorfanne isaan wajjin saayitii pilaanii gaafanne akkuma saayitii pilaanii mana lamsaale kun abbaa tokko kun abbaa saniiti lamatti qoqqoonne bilookiin sun gimmaasha sani bilookiin kun gimmaasha kana akka godhu goone saayitii pilaanii sirreessanii maqaa keenyan maqaa cinaa jiru ollaadhaan walitti qabne saayitii pilaanii hojjechiistee nu kennamee jira jechaadha. Saayitii pilaanii sanii wal qabate waan kana waggaa ji'a torba ji'a saddeet keessatti waan kana fakkaatu hojjennee jechaadha. Olaaltu amma giriin eeriyaan kun jira amma iddoo kana giriin eeriyaa mootummaan waraqaa pilaanii saayitii pilaanii hojjete giriinii kana akka misoomnuuf eeyyataan galchanne misooma kana kan fakkaatu giriin kanaatu daandii kana irratti hojjennee jechuudha. Kuni jechuun mootummaa wajjin waliin ufnaati hojjechaa jirra jechuudha. Duraan bakki balfi itti gatamaa ture har'a bakka bashannanaa fi aara galfii ta'eera kan himan jiraattonni magaalichaa kun immoo xiyyeeffannoon mootummaan hojii misooma magariisaaf kennee hojjetamaa tureen bu'aa argameedha jedhu. Itti gammanneerraa ijoollee keenya finnee as bashannannaa yeroo adda addaa dhufnee yeroo iriftu qabnutti asitti boqochaa jirra jechaadha. Baay'ee dhaabni kun galatamu yaa ulfaatu ija keenya banamee jechuun barbaadaan. Amma namni dadhabee gizee dhufu asii gizee boqotu baay'ee na gammadeera. Boqofnaaf wokki gochaan dhufe des na jira amma labura kaayamma dhufe wokki gochaa waldaan ture bakka baay'ee des na jira. Akan bareeduusaa baay'ee na gammade. Hojiin misooma magariisummaa magaalichatti hojjetamaa jiru miidhagina magaalaa dabaluu qofa osoo hin taane namoota biroofis carraa hojii akka uume odeeffanneerra. Kanaan duras wanti biraa wanti hojjetis hin jiru kanuma irratti kan hin gurmaa'ee hojjetaa jiru. Kanuma malee hojii biraas hin qabu. Amma homaan hin jedhu nuyiif akka waan gaariidha. Hojiis immoo hojii harka qallee warra hojii dhabees immoo hojiin nu uumameera. Gurmoomni hojjetaatuma jirra ammaaf hojii gaariidha. Hojii misooma magariisaan kutaa magaalaa Furii keessatti hojjetamaa jiru irratti namoota wallaan gurmeessuun carraan hojii akka uumamu taasifneerra kan jedhan immoo dursaa garee misooma magariisummaa kutaa magaalichaa obbo Sisaa Lataati. Hawaasni bal'aan magaalaa keessaa bahee Finfinnee irraa Jamoo lamarraa as Furiirraa naannoo Haajii Riil Isteet irraa dhufanii asitti haara galfatanii kan itti bashannanee yeroo dawaa agartee namni asiin darbu funyaan qabatee deema waan ta'eef naannoon kun jijjiirama kana hin jenne dhufee jechuudha. Naannoo kana irratti jijjiirama bulchiinsi magaalattis itti karoorfatee manni qopheessatis itti karoorfatee jijjiirama hamma kanaa dhufee har'a garuu namoota baay'eedhaaf hojii dhabaadhaaf irree hojii banneerra naannoo nama 40 naannoo kana irratti gurmeessine amma hojii keessa jiru jechuudha. Magaalaa Furii keessatti hojiin misooma magariisummaa daandii dhagaa bocamaa fi asfaaltiin hojjetamaa tureera kan jedhan immoo hojii gaggeessaa kutaa magaalaa Furii obbo Lammaa Mangashaati. Piroojeektiin misooma magariisuu giriinerii daandii Hacaaluu irraa amma masqalanyaatti tokko ture inni lootii 8 birrii miliyoona 200 fi 65 kan hojjenne akkasumas diichiiwwan adda addaa koobiliiwwan adda addaa fi wantoota garaagaraa hojjenneerra bara kana immoo bara 2018 irra jireessaan hojjennanii kan karoorfanne hirmaannaa uummataatiin kan hojjetaman hojiiwwan gurguddoo jechuuf karoorfanneera jechuudha. Hojiin misooma magaalichaa keessatti hojjetamaa jiran hirmaannaa hawaasaatiin galma gahaa jira kan jedhan obbo Lammaan hojiin misooma biroo eegalamanis yeroo kaa'ame keessatti akka xumuramuu ni hojjennaa jedhu. Bara darbee keessatti hojii bara darbee hojjenne keessatti hojiin bara darbee hojjenne hirmaannaa uummataatiin fakkeenyaaf asfaaltii kana fudhachuu dandeenya. Asfaaltii kiiloomeetira 6.5 hirmaannaa uummataatiin kan hojjenne jechuudha. Asfaaltiin kun kanarraa kan fudhanne as keessas duuba kanaanis hin jira kiiloomeetira gooxii bira keessas hin jira kiiloomeetira 6.5 hirmaannaa uummataa qofaatiin kan hojjetame nuti hawaasaaf hubannoo uumnee fi akkasumas erga wargiisaan hojjennaa fi riidaashii garagaantiin gargaarna erga isaa gargaaree booda uummanni immoo ofisaatii maallaqa walitti boofatee asfaaltii akka hojjechuu danda'u gochaati kan turre